Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota Fataa Tiitooriyaal nagaa jirtu jecha namoonni baay'een akkamitti karaa intarneetiitiin birrii hojjenne jedhanii rakkataa jiru. Anammoo tooftaalee 3 karaa intarneetaatiin yookaan ammoo karaalee 3 karaan isin birriitiin karaa intarneetaatiin hojjechuu dandeessan isin qabadhee dhufeen jira. Namoonni baay'ee yeroo boqonnaa isaanii yookaan barattootaas yoo ta'e yeroo boqonnaa isaanii akkasumallee warri hojii keessa jiru yeroo paartii taayimii isaanii akkamitti birrii karaa onlaayinaatiin hojjennu yookaan ammoo waa'ee sooshaal miidiyaa yookaan ammoo diijitaal maarkeetingii irratti gaafii garaagaraa kaasu. Har'ammoo furmaata kanaaf kan ta'uu fi yookaan barattoonnii fi namoonni biroollee gizee boqonnaa isaanii akkamitti karaa biizinesii hojjechuu danda'an karaa onlaayinaatiin kan jedhu furmaata sadii isinii qabadhee dhufeen jira. Viidiyoon kun yoo isinitti tolee laayik, sheer, sabskiraayib. Okay, Itoophiyaa keessatti karaa intarneetiitiin birrii hojjechuun baay'ee salphaadha. Jenereeshinii keenya kanatti sooshaal miidiyaan carraa guddaa nuuf fidee dhufee jira. Sooshaal miidiyaa kana fayyadamnee akkamitti yookaan birrii hojjechuu dandeenya yookaan ammoo akkamitti koorsiilee bu'aa nu qabdu tanii fi iskiilii keenya nu guddistu akka ammoo ogummaa barnoota ogummaa akkamii baranna kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Barnoota ogummaa barachuu yeroo ammaa kana baay'ee murteessaadha. Maaliif jennaan barnoota ogummaa garaagaraatiin karaa sooshaal miidiyaa kanaan addunyaan gloobaaliin keenya amma addunyaan keenya tokko waan ta'eef as teessanii biyyoota garaagaraa keessa hojjechuu waan dandeessaniif kanaaf barnoota ogummaa akkamii baranna kan jedhu isin ilaalla. Akkasumallee waa'ee diijitaal maarkeetingii keessatti karaa kamiin sooshaal miidiyaa irraa bu'aa gaarii argachuu dandeenya kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a gabaabsinee. Akkamitti birrii hojjedhe jedhee yaadaa jiru kan viidiyoo kiyya kana ilaalaa jiru iddoon tun iddoo gaarii jirtaan siin jedha. Kanaafuu kallattumaan karaalee ittiin hojjennu sanitti yaada barru. Karaan inni sadaffaadha. Karaalee isinii qabadhee dhufe keessaa karaan inni sadaffaadha. Sooshaal miidiyaa tiitooriyaal yookaan ammoo tiitooriyaalii karaa sooshaal miidiyaatiin yookaan ammoo kontentii tiitooriyaalii barnootaa barsiisudha jechuudha. Tichiingii jechuudha. Kana jechuun karaa sooshaal miidiyaatiin namoonni dandeettii afaanii qabdan yookaan ammoo fakkeenyaaf Oromiffaa afaan Oromoo haa ta'u, Amaariffaa haa ta'u, Ingilizeenyaa haa ta'u yookaan dandeettii garaagaraa qabdan yookaan ammoo dandeettii fiiziksii, keemistirii yookaan ammoo dandeettii piroogiraamingii, viidiyoo editingii garaagaraa qabdan namoota neetworkingii uummatanii bifa sooshaal miidiyaa irratti hojjechuu hin dandeessu jechuudha. Barnoota laachuu hin dandeessu jechuudha. Amma fakkeenyaaf ani viidiyoo kana kan isin waraabaa jiru bifaan nama isin waraabaa jiru kanatti fayyadamtanii namoota garaagaraa barnoota bifa viidiyootiin barsiisuu dandeessu jechuudha. Zoom miitingiidhaan, Google miitingiidhaan akkasumallee bifa yuutuubiitiinis haa ta'u tiitooriyaalii barnootaa maal jechuudha nama laachuudha jechuudha. Maaliif karaalee kanaan maal birrii argachuu dandeessu jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf iskiilingii piroogiraamingii irratti yookaan fi hojjettan ka ta'u taate piroogiraamingii akkamitti akka namni baratu barattoota ammoo tokko walitti fidanii bifa diijitaalaatiin jechuudha. Zoom miitingis haa ta'u, Google miitingis haa ta'u yookaan teelegiraamaan haa ta'u gisee barsiistan isaan maal si godhanii kafaltii si kafalu jechuudha. Karaa kanaan maal argachuu dandeessu? Kafaltii argachuu dandeessu jechuudha. Okay, tooftaan inni lammaffaadha sooshaal miidiyaa kontent kan jennuun kana jechuudha. Yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaa kontent baay'ee baramaadha jechuudha. Baramaa dhufee jira. Kana jechuun sooshaal miidiyaa keessatti namoonni biyya keenyatti bashannana jaalatu odeeffannoo garaagaraa barbaadu. Yeroo ammaa kana namni sooshaal miidiyaa irra galee jira. Egaa smaarta silkiin fooniin kun dhufe yookaan immoo diijitaala yeroo ammaa kana keessatti jechuudha. Yeroo ammaa keessatti kanaafuu isinis wanni godhuu qabdu sooshaal miidiyaa kontentii kireeshinii ta'uu qabdu jechuudha. Sooshaal miidiyaa kontentii kireeshinii gaafa hojjettan salphatti maal ta'uu dandeessu? Sakses ta'uu dandeessu jechuudha. Amma fakkeenyaaf TikTok irra ta'uu danda'a, YouTube irra ta'uu danda'a, Facebook ta'uu danda'a, Instagram ta'uu danda'a, whatever. Garuu kontentii mataa keessanii kan isin ibsu hojjechuu dandeessu jechuudha. Sooshaal miidiyaa kontentingiin ammallee birrii isin argamsiisuu bira qoteellee beekamtiillee isin fide jechuudha. Kana jechuun gaafa sooshaal miidiyaadhaan viidiyoolee garaagaraa takka ammoo sabskiraayibii yuutuubiinis haa ta'u, tiiktookinis haa ta'u feemasummaa argatan takka ammoo sabskiraayibii keessan guddatee nama bira dhageettii qabaatan maal argachuu dandeessu yeroo isaan ispoonsara argachuu dandeessu jechuudha. Ispoonsara jechuun fakkeenyaaf namoonni tajaajila isaanii beeksifachuu barbaadan, namoonni wantoota biizinesii isaanii, suuqii isaanii beeksifachuu barbaadan maal godhu isin qunnamu isin ammoo sooshaal miidiyaa irratti oomisha isaanii san beeksistaniif maal birrii gaarii argachuu dandeessu furdoodha jechuudha. Karaa kanaan maal godhuu dandeessu? Hojjechuu dandeessu jechuudha. Kanaaf maal godhuu qabdanii sooshaal miidiyaa gaafa kontentii kireeshinii gootan dandeettiin ta'u maal irratti kan jiru of bartanii
waan irratti dandeessan san irratti jechuun maal godhuu qabdu sooshaal miidiyaa sarara godhanii YouTube irratti hojjechuu dandeessu baay'ee maaliif jennaan niichee takka filattanii specific jechuun namoota irratti targeetii adda baafattanii namoota irratti waan irratti hojjetan takka ammoo wanni isin hojjetan san eenyu akka laallattu eega adda baafattanii booda wanni isin hojjetan san eenyu akka hojjetu eega eenyuuf akka hojjetan eega adda baastan booda niichee kan sarara maal gootu constantly bifa discipline qabuun viidiyoo quality qabdu bareedduu wara galaksina YouTube irrattis sirri kafaltii gaarii argachuu dandeessu jechuudha. Akkasumallee TikTok irratti illee viidiyoo sana achirraa murtanii yoo galaksistan dhageettii guddaa argattu namni achi viidiyoo kan ilaalu YouTube dhufee ilaaluu danda'a jechuudha. Karaa kanaan maal argachuu dandeessu bu'aa gaarii yookaan immoo maal birrii yookaan maallaqa gaarii argachuu dandeessu jechuudha. Inni jalqaba irra jiru sadarkaa tokkoffaa irra jiru yeroo ammaa kana kan namoonni hedduun irraa fayyadamaa jiran maali yoo inni freelaansii jennaan jechuudha. Kana jechuun akka freelaansii jechuun barnoota ogummaadha jechuudha. Kana jechuun barnoota ogummaa jechuun fakkeenyaaf ani viidiyoo editing yookaan immoo graphic design irratti yooniin nama dandeettii qabu taate weebsaayitii akka Upwork fa'aa irratti jechuudha freelance mataa isaa irratti jechuudha maal godhuu dandeenya viidiyoo keenya sana takka mu dandeessan deebisnee gurgurachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf namni Ameerikaa kaampaanii Ameerikaa keessa jiru tokko waa'ee oomisha isaa irra graphic design hojjechuu barbaade yeroo itti hojjetu qaban Upwork irra geessee hojii kana graphic design kaampaanii kana irratti hojjechuu barbaade jee maal godha wanta dhiyeeffataa jechuudha kun wanta isaa fedhii isaa dhiyeessaa jechuudha. Ati immoo garuu mana keessatti bilbiluma harkaa kee qofa fayyadamtee maal goota bilbiluma harkaa kee qofa fayyadamtee maal goota dheetee graphic design bareedaa hojjettee fi maal achirratti jechuudha ergitaaf sen immoo maaliin si kafala birriin si kafala jechuudha. Yookaan immoo viidiyoo editing yoo ta'es akkasuma jechuudha. Akkasumallee content programming yoo ta'es akkasuma achirra business plan jira waa hedduu jira Upwork irra jechuudha. Kanaafuu namoonni dandeettii iskiilii bifa kanala script writing ammallee photo shooting ammallee video editing programming fi wantoota business plan irra dandeettii teessan kaatatiif sutan problemoota achirra jiru sanni jira wantoota garaagaraa achirra jira namoonni fedhii namoota sanirra dhaabbatanii iskiilii tokko filatanii saniyyoo achirra dheetanii waan san hojjetan taate kafaltiin si kafalamtu bifa doolaaraatiin qad jettee manuma kee teessee bilbiluma kee fayyadamtee maal godhuu dandeessa doolaara gallakkaa'uu dandeessaa jechuudha. Kanaafuu maal godhuu qabda wanni sirra jiru bilbiluma kee fayyadamtee sooshaal miidiyaa maarkeetingii barattee sooshaal miidiyaa maarkeetingii waa jennu ani maal irratti bu'aa buufachuu danda'a kan jedhu dandeettii kee of hubattee eegas booda iskiilii si barbaachisu barattee sooshaal miidiyaa irraa maal argachuu dandeessa birrii argachuu dandeessa jechuudha. Inni dhumaa kan inni isinii dhaamu namoonni garaagaraa iddoo yeroo garaagaraa karaalee birrii ittiin sooroma taatan takkam itti sooromtan isinii kanneen jedhanii isinii garsiifna jedhanii birrii amma kana appilikeeshinoota garaagaraa fayyadamanii birrii amma kana dippoosi godha amma isinii kafallaa jedhan karaaleen san hundi mataan isii hundi isaanii feekiidha jechuudha. Maal godhuu qabdu wantoota akkasiitirraa of eeguu qabdu iskaameroota jechuudha isaan maaliif jennaan karaa salphatti namni tujjaaru hin jiru. Kanaafuu wanni irra si baasu irra gaariin waa hunda caalaa kan sadarkaa tokkoffaarra jiru freelaansii yookaan immoo barnoota ogummaa kanaa jechuudha. Viidiyoo editingii irratti yoo baay'ee cimaa taate giraafik diizaayinii irra yoo nama cimaa taate koontent kireeshinii irra nama cimaa yoo taate maal goota karaa gabaabatti miliyooneraa miti qarshii guddaa argachuu dandeessaa jechuudha. Kanaaf bilbiluma harkaa keessan fayyadamtanii maal godhuu dandeessu sooshaal miidiyaa irratti jechuudha birrii argachuu dandeessu jechuudha. Okay, kanarraa kanumarraa godhu ta'a sooshaal miidiyaa keessaa maal irratti hojjechuu feetan kan jedhu koomentii sekshinii jalatti nu barreessaa isiniin jedha. Viidiyoon kun yoo isinitti tolee hiriyoota keessanii laayik sheer gochuun dagatinaan isiniin jedha.